والكيسيت يعدنو جبا يسوس بيشونا مدردبا جدني بانا تفارونكو يمدمني عشما نجوات أيو وإدراتا بياف من جرتانيتي اسمي فوائد وبلوتكو كمجموف جالتمو متكسنين أنا لفسنين جد ورون هاناتاتا بلزي يوتيوب ورون هاناتاتا بلاند فتي جاللاف كبجان كنيسين غافت ماتيكية دوتاف أكتوما وجين نجد جرسية تنبركة غوفي سبسكرايب بوداتي ماتيكية تا اسمين جدا ورهار أنا استان هانا اسمين جد ورون بلانمو ماتيكية تاتا أكم جرتو فياكي سني جرتو من دكيسانو كان باقي سنجالة كان باقي سنكابجو من دكيسانو باقي سنجالة إذا هر أبلسيني موني تاسي جرتي يوتيوبي شيراتي waaqayyo nagargaare monita indira gargaarsa duraan shatti waaqayyo galatee fada beekumsa goonitoon taane ani kan hundumaa keessatti kan dursee galatee fadu waaqayyoodha waaqayyotu isinillee naa kenneef waaqayyoof galanni haa ta'u waan hundumaa dursee jedhu obboleewwan koo akkasuma gaa obboleewwan koo hunda keessanuu baay'een isin galateeffadha galatooma hundi keessanuu waaqayyoon isin haa eebbisu biyya jirtanis mana jirtanis waaqayyoon isin haa eebbisu waan hundumaa caala kan caalu waaqayyoodha waan ta'eef waaqayyoon nagaa keessan haa baay'isu biyya jirtanis isin jedha obboleewwan koo egaa akkasuma obboleewwan koo dhalootan galateeffadhu illee hin jiru warroonni na gargaaranii warroonni na gargaaran keessaa dhaloota haala galateeffadhu hin jiru isaan illee galateeffachuu fedhufee isinillee maatii kiyya hunda keessanuu isin galateeffachuu fedhufen isin jedha obboleewwan koo hunda keessanuu yoo duraan dursatti kan hin galateeffadhu obboleettii koo dammee ijoollee qabdu amma galateeffatti duraan dursatti isin galateeffadha waan hundumaa keessatti na gargaartee na gorsitee kun akkana jettee wanta ofii ishiitiif hin beekne hiriyoota ishii biraa gaafattee anaaf jettee wantoota meeqa wanta adda baay'inaaf galatoomis jedha dammoo koo kanuma caala waaqayyo isaa eebbisuuf eebbifame darbii deemkumtuu hin qabin samii waaqayyo irratti haa banamu qajeelummaa kana fideettatu yoo egaa akkuma haati dhaloota meeqaaf uummata xaadirtaa gorsaan barakee jireenya kee eebbisuu baay'ee galatoomis kabajaaf jaalala guddaa narraa qabdattiin jedha gooftaan si eebbisuutiin jedha dammoo akkasuma obboleettiin kiyya lamaffaa kan hin galateeffadhu orrootuudha orrootuudillee isin dadhabanii keessatti namaa keessatti kan jedhee wanta kan wallaalee yeroo duraa waraabdee naa erguudhaan ni akkas jettee na gargaaru keessatti atillee baay'ee galatoomis bakka jirtutti waaqayyo eebbisuun eebbifamee baay'ee galatoomis jedha orroo kiyya jaalala guddaaf kabaja guddaa si qaba eebbifamis baay'ee galatoomis jedha akkasuma obboleettii koo kiisoo atillee na gargaartee ala kan keessa dhaabtee na gargaaru keessatti viidiyoo waraabdee kuni akka isin keessatti na erguu keessatti baay'ee galatoomii atillee kabajaa fi jaalala guddaa na biraa qabdaa isin jedha hundi keessanuu galatooma obboleewwan koo akkasuma abduun illee waaqayyo isaa eebbisaa innillee waan hundumaa keessatti na gargaaru na gargaaru keessatti baay'ee galatoomii waaqayyo isaa eebbisu hundi keessanuu obboleewwan koo galatooma samii waaqayyo isinirratti haa banamu na gargaaru keessanii hunda keessanuu isin ga'e akkasuma immoo warroonni sheerii gochuudhaan naga dhaabattan jabaadhatanii koomentii keessan barreessaa afaan keessanii hundi keessan baay'ee galatooma kabajaa fi jaalala guddaa na biraa qabduun isin jedha obboleewwan koo hunda keessanuu baay'een isin jaaladha akkasuma furtuu dhalootallee egaa eengatti na gargaarte waaqayyo isaa eebbisuuf illee galatoomii kabajaa fi jaalala guddaa na biraa qabdaa kabajanii waaqayyo isaa eebbisuuf samii waaqayyo sirratti haa banamu siin jedha atillee jaalalaa fi ulfina guddaa na biraa qabdattiin jedha hunda keessaniyyuu baay'een isin jaaladha obboleewwan koo ani caala dammoo waaqayyoon isin haa jaalatu hunda keessanuu galatoomaa siniin jedha egaa ammallee ani immoo hojii kiyyaa akkan cimee akka waan isinitti gammadan wanta aamilee keessan hin buufne tokko hojjedhee isiniif dhiyeessuudha anis immoo kadhadhee hundumaa waaqayyotu namaa bareecha hojii kamuma yoo waaqayyo namaa bareeche wanti tokko isaanii hin bareeda waan ta'eef waaqayyo akka hojii koo bareechu waaqa koo kadhadhee wanta isinitti tolu isiniif qabadhee akka taatu abdiin qaban isiniin jedha obboleewwan koo hunda keessaniyyuu baay'een isin galateeffadha hundumti keessan obboleewwan koo yaada keessan naa yeroodhaaf koomentii naa barreessuudhaan bakka dhugaa waaqayyoos yuutuubii barachuuf baay'een gammade duraara fotoon isaanii namoota baay'eedhaan wal bare isin maatii kiyyaan bakka isin jechuun
baay'ee fudhadhee yeroo duraa hani ammoo miidiyaa Nordaf garuu dhimma YouTube banatee hiriyoota baay'ee baree amala keenya beekuu danda'a namoota baay'ee illee inaasoo ture amma garuu waan hundumaa barataan jiran ni jira obboleewwan bagan banee YouTube illee bagan banee jedha hingaafu gammadeen jiran ni jedha egaa har'ammoo moonii ta'ee jira moonii ergan ta'ee gaamoo cimee akka hojjetu habdiin qabanis ni jedha obboleewwan koo ammallee warroonni dhaaraa dhuftan sabskiraayii gochuudhaan maatii kiyya ta'anii siniin jedhaa laayikii godhu sheerii gochuu hiriyoota keessanitti sheerii godhaati hojii nan hojjedhu alatti lamataan nyaatota harabaalee nan hojjedha akka ijoolleen biyya harabaadhaa yeroo dhufan akka hin rakkannee fi dhugaa waaqayyooti namoonni yeroo biyya harabaatti dhufan baay'ee sodaatu baay'ee dhiphatu ofii kiyya waanan wanta kana argee jechuudha. Isiniin jedha obboleewwan koo egaa yuutuubii raadiyoo galtanii naa barreessitan nyaata kana rabaa hunda isaanii fan hojjetaa sana bichaa miti wanta adda qabadhee isinii dhiyaadhaan isiniin jedha isin bichaan sabskiraayii tuquudhaan maatii kiyya ta'an isiniin jedha obboleewwan koo koomentiilee naa barreessaa isiniin jedha. Kan irraa afee yoon balleessimuu na gorsuudhaanii akkana godhe bilbee hojjetan sannan dhagaa waan hundumaa gorsa namaa xiqqaa guddaan kan naa gadi taatan na gorsuu dandeessu kan naa olii taatan na gorsuu dandeessu. Ani garuu gorsa keessan na fudhadhaa eekkamtanii na deebisuu dandeessu balleesse taanaan jechuudha hojii kiyya keessatti kana balleesse taananii na gorsuu dandeessu. Osoo balleessaa kiyya natti nimi yoo darbitanii kuni baay'ee nanidha. Garuu balleessa kiyya yoo natti himtanii ani maaliif bitan duubaas fuulduraa fi bareeffataan dhimma waan ta'eef ifama obboleewwan koo bareeffataan dhimma waan ta'eef inni baay'ee barbaachisaadha isin jedha yoon balleesse caalin jedhinaa natti maanatti eekkamaan isin jedha akkaniin isin jedha obboleewwan koo warri immoo hojii kiyya keessatti isin gaddisiisee jiraate yoo jiraate baay'ee dhiifama naa godha ani egaa amala kiyya keessatti rifadha malee nama jibbaa hin qabu. Bineeldi yoo asirratti namoota muka fidanii yoo jiraate dhiifama naa godhaan isin jedha obboleewwan koo kabajamoof jaalatamuu hunda keessanuu kan hin baay'ee jaaladhuuf kan hin baay'ee kabaju hunda keessanuu waaqayyoon isin haa eebbisu galatoomaa akkasumas keessan galatoomaa warroonni shiriinaa gootaan kan jaalalaa yeroo jalqabaa kan baay'ee galatoomi barsiisa baay'ee naaf taate cimee as tokko fileessitu na gargaaru waan ta'eef atillee baay'ee galatoomi sin jedha akkasumas hundi keessanuu galatoomaa galanni isiniif haa ta'u diidaa gooftaan isaa eebbisu atillee sheerii gochuudhaan yaada kee gara kamiin naaf ibsuudhaan atillee baay'ee galatoomi sin jedha hundi keessan galatoomaa osoo nan tuffatiin yaada keessan naa eeguu keessaniif obboleewwan koo hunda keessanuu baay'een isin jaalatu waaqayyo dammoo anu jaalatu naa jaalatu hundi keessanuu kabajaa guddaa na biraa qabdu. Siniin jedha obboleewwan koo qofaan na qabsee gidduutti dhiifama naa godhan siniin jedha. Siniin jedha obboleewwan koo hundi keessanuu baay'ee galatoomaa siniin jedha. Ammallee koomentii anaa barreessaa yaada keessan nan barbaada. Waan hundumaa keessatti gorsa nan barbaada wanti na gorsaan isiniin jedha hojii maaliif akkana jedhu dinasimaa isiniin jedha diraamaa ta'an adda yeroo haalli mijataa namni jedha egaa biyya ormaa mana hambaa keessatti wantoonni tokko mijatu garuu yeroo haalli mijatu diraamaadhaan illee isiniif yaadhaa tokko illee shakkiin qabuun isiniin jedha obboleewwan koo. Isin bitaan YouTube biyya warroonni haaraa taatan sabskiraayii laayikii gochuudhaan maatii kiyya ta'an isiniin jedha hunda keessanuu baay'een isin jaalatu kan caala dammoo waaqayyoon isin haa jaalatuun isiniin jedha biyya jirtanitti mana jirtanitti waaqayyoon isin haa eeguuf eebbifamaa hunduma keessanii Oromoo koo baay'een isin jaalata isiniin hafe baay'een isin jaalata shiriinaa gochuudhaan hundi keessanuu waan hundaan sabskiraayii gochuudhaan kan isin nageessan hundi keessanuu galatoomaa naaf jiraadha hundumaa moo naaf jiraadhaan isiniin jedha baay'een isin jaaladha hunda keessanuu naaf jiraadha naaf bal'adhaan isiniin jedha gooftaan isin haa eebbisu obboleewwan koo eebbifamaa waaqayyotti wajjin haa ta'u inshallah. Ol keessatti yaadannoo jabaa Yesuus michuu nama dadhabaa jedhanii baallatu faaruun koo hin muddamne.